السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرسان نجاي قبضني في قبضني نجاي خسن أكمي نجاي في فيان في رحمن ربي وكذا سنتي سنة عجراتو فيديو خلنا نستعرض نعمله لكم أنا سننتي لكم الهولتون يعني تكتكو يعني لكم عالم خنا مواجد ورثتو نمواجد جراتو نمخانة وجرت بلمتو خانة وجرت باتو خنا حاله بوتوني تريني هنا هيتو سيجرا ديما سجدريا دي فما لا كذا دي بخا نترا كما تني دي بخا في ام فاميلي والتاني ترا فاميلي غير خي سانم تكايت ودي بخا المهم خنا فين جريني خنا غير سنة مدة كتك خوين جريني أخذ هيتو ركسو جرو نجرا بيم تولو جرا سانم كبرو تو دي فاني جري جاون كبرو تو akkasi takka kana ga taadhamu takka na son deemee gam ture ati min zaman video kanatti jireenya yani numaan fiigaa kaanuma fi kaan jiraan fiigaa warreen gettaanne almuhim warri video kana fayyadamuu feetan haasoo xiyyaan ga dura kan dhaggeeffachuu fi diifa xiyyaa fi waan dhugu jiru fitanii haasoo deemuu isiniif ibsu osoo hin taane haasoo kana sirri dhaggeeffadhaa warra isaa bartan jee yaada akka nama takkatti jireenya kanarratti takkaffaa ilma namaa dhiiraas haa ta'uu dhalaas haa ta'uu wanni nama barbaachisaa lubbuu ifitti amantummaa qabaachuudha. Amantummaa gizeenisiin siin jiru amantummaa lubbuu teessanatti akkatti qabaattu jira. Namni kun yoonii fi rabbitti amantee jiraatte yoonii fi wannummaa isin dhufaa alama kanarraa addunyaa kanarra wanni jira hundi kheyrii haa ta'uu sharrii haa ta'uu ati sababa taate ilma namaati waan xiqqishoo takka godhuudhaaf ati sababa taata yookiin fedhii qabaattee waan kanaan godhattee lafaa kaata rabbiin sababa si godhe garuu waan san itti katabee jiru wanni waan tahaatillee haa ta'u waan hin taatillee haa ta'u sababa tahee ati rabbiin sababa si godhe garuu ka wanni kun ni tahaa yoo wanni san tahee ni tahaa wanni kun kajee rabbii khaaliqaa yoo wanni san hin tahinis siitu sababa tahee wanni san hin taane jee kasii katabe rabbii khaaliqa yoo wanni san waan bakka milkii sii gahaa waan bakka sadarkaa guddoo qabaa sii gahellee ati sababa tahaa garuu waan san bakka guddoo ni gahajee sababa bakkaan gahe rahmaanur rahiim rabbii jechuudha. Takkaffaa wanni ilmi namaa itti amanuu qabu waan godhe waan jireenya keessa gootu keessatti hamtu haa ta'u toltuu haa ta'u ati sababa taate malee qagalmaan ga'uu fi qagalmaan hin geenye wanni kun galma gahaa fi wanni kun galma hin ga'u jee katabee jiru rabbii khaaliqaa jettee yoon ifitti amante qalbiin teetuun mutma'inna taatee rafta qalbii nagaatee rafta jechuudha. kan lammaffaan jireenya namaa keessatti haasida namatti hin tahin wallahi dhiira haa ta'u dhala haa ta'u jireenya keessatti haasida namatti hin tahin bakka jireenya kana keessatti namaaf gammadi waan lubbuu teetiin feetu namaan fedhi addunyaa kanarraa yoo obboleessi kee milkii takka irra gahuu deeme dura dhaabbachuuf yaadeen godhin yoo obboleettiin tee takka milkii takka irra gahuuf yaalte bakka guddoo takka yoo isin gahuuf deemte dura hin dhaabbatin kheyriidha kheyrii isin jaalattu wanni obboleessi kee godhu jiru takka ta'u obboleettiin tee godhu jirtu kun yoon fi waan bareedaa tahee waan milkii qabaa tahee waan san akka waan mataa keetii godhu jirtutti jaaladhuun gammadii fi du'aa itti godhii fi yaa rabbi waan kana galmaan geessiif ta'e waan dandeessu yoo rabbi du'aadhaan irra gargaari malee yoo shayxaanni si waswaasee isiin akkamitti akkana taati takka inni akkamitti akkana taha ani akkamittiin akkana taha inni akkamii akkana taha jechuun waswaasillee maal yaadattani mee taa'uudhu billahi shayxaan rajiim anis rabbii xiyyaatoos keessana kaa'ee isallee rabbi isaatii waan kana godhuuf jira bakka kana jee shayxaana san ifraa naari gammachuu obboleettii teetii takka gammachuu obboleessi keetiitiif gammachi wallahi hanqa nama jireenya addunyaa kanumaa bara waan qocaaf kaayee allaattiin hin foone jaan milkii obboleettii teetiif kaayee ati iyyaa oltuus fuudhuu hin dandeessu rabbii yoo katabee jiraate milkii obboleessi keetiif kaayee ati iyyaa oltuus fuudhuu hin dandeessu waa rabbi katabeef saniifuu gammachuu namaatiif gammada milkii namaatiif gammada yoo gammadullee hin baanne shayxaana firaan haaraadha keessanirraa du'aayii godhaaf yoo waan bira dhabdan yoonii fi du'aayillee godhuufiin isinitti ulfaate hin gaddinaa gammachuu namaatiif rabbiin nama ilma muslimaa tokko gammachuu obboleessa isaatiif gaddu takka gammachuun obboleessa isa aarsitu isa kufachiiftu hin jaalatu wallahi laaziim hin jaalatu abadan gonko gammachuu
ilma muslimaa tokkoof gonkumaa yoo keessi sheexaanis waswaasu jiraatee hin feene taatellee firraa naarii irraa fagaadhu nama sanirraa jireenyuma kee qofa yaati. Alhamdulillah rabbil alamin jee jireenya kee qofa yaati. Kan lammaffaa kana kan sadaffaadha namatti fakkaachuu fi yaaliin jireenya kanaafatti. Kun irra guddaa gorsaati irraa. Irra guddaa gorsaati. Ilma namaatti fakkaachuuf hin yaadin. Jireenya ilma namaatti wajji wal hin fakkeessin. Jireenya ilma namaatti wajji wal hin fakkeessin. Leennu jireenya keeti jireenya ilma namaa sana. Fuulli keetii fuulli nama sanii wal fakkaata wal hin fakkaatu. Saniifuu jireenya keetii fi jireenyi nama sanii wal fakkaachuu hin danda'u. Abbaa fedhe haa ta'u jireenya keetii fi jireenya namaa wal cinatti hin madaalin. Bulchitee fi bultii namaa wal cinatti hin madaalin. Ilmaan keetii fi ilmaan namaa wal cinatti hin madaalin. Bareedina keetii fi bareedina namaa wal cinatti hin madaalin. Jaarsa keetii fi jaarsa namaa wal cinatti hin madaalin. Maaliif jennaan jaarsa keetis jaarsa kee bareedinni keetis uumaa rahmaan keessiif uume. Ilmaan keetis naamaa kalqiin rabbiin uumee siif kanne jaarsa keetis qooda bishaanii fi midhaan kee rifeensa keessa walitti hidhamee siif kanne. Sanis kasaaniiti. Atis kun keeti bakka. Hanqa kana furadhu. Abalu maaliif akkas ta'e maaliif akkana hin taane jaarsa baluu akkas ta'e maaliif jaarsa kiyya akkana hin taane ilmoo dabaluu sun akkasi qaraatee sadarkaa guddoo geessee maalii taatee ilmoo sun akkamitti akkana hin taane hin ta'u kun jireenya kana keessa wanni kun waan hin taane ati yaaddullee waan siif hin taane maalirra fokus goota siif immoo jireenya kee qofa. Jireenya kee fedhu miskiinummaa haa ta'u, fedhu bareedaa haa ta'u, fedhu ilmaan kee jaa'ilaa haa ta'u, fedhu jaarsa kee harkataa haa ta'u, fedhu dhabaa haa ta'u, fedhu beekaa haa ta'u, fedhu wallaalaa, fedhu fokkutaa, fedhu diimaa, fedhu gurraacha. Waan fedhe haa ta'u jireenyuma kee qofarra fokus godhi. Jireenya namaa ni agarta dhugaadha. Keessi laasii ja'a. Garuu ati silaan san keen gootu keetuma kana tolfachuuf bareeffachuuf yaali. Yoo ni fedhi jallootaatiif diriirsuuf yaali, yoo jaarsa kee jallaa ta'e diriirsuuf yaali, ilmaan kee yoo barnoota baratanii jiraatin bakka ati barsiisii bakka guddoon gahuu yaali, yoo ni fedhi jireenya qabeenya dhabdan qabeenya kana tattaafatanii keessaa bahuuf yaali. Jireenyi kiyya maaliif san fakkaataa itti mataa ifi nyaattee mataa jaarsa kee nyaattee mataa ilmaan kee osoo ifi bara ilmee baluu akkasi qaraa ilmee baluu barnoota akkas jira ilmee baluu akkana osoo itti ilma kee mataa nyaachuu osoo hin tahin irra dalagi. Kanamaa sana fakkeessu osoo hin ta'in ati kee kana irra dalagi. Yoo qaba yoo daba keessa raakka keessaa buuf yaalii godhi. Yoo ni fi jaarsa keessa jallattee jabuutiin teessittuu diriirsuuf yaalii godhi. Yoo qabeenya taate jaarsa kee tattaafachiiftee atis tattaafattanii bakka guddoo ga'eef yaalii godhi. Ilmaan kee yoo ni fi barnootaan daddabaa ta'an irra daddabdee irra laaffiste irra jajjabeessitee wanta gootee barnoota bakka guddaa akka isaan gahaniif tattaafadhu. Jireenya akkanatti adii ni malika. والله بكا يفتي أمنتما أنتنا ربي خلنا قولي ربي خلنا أمي الماغي خنا جريني خنا أنا تلفتا أنا بريفتا قنا هند غيسجر ونيت قولوك أبدو يا ربي يا رحمن غينا وجين غيسي سراتو يا ربي يا رحمن غينا إرن نجرجاري جريني خنا رتين تتافد عادي هنكلم دي ستي صلاتي سجود خيخي ربي خيخ ردو يا ربي خيه جريني خي إرن نجرجاري جاي قاف رحمن قبتي ربي خي أبدتي ربي خي جرجارتي فتي جريني خي أول كتي سيتي عباداتي في قرآن خي في جريني خي قبتي سجود ربي خي خدتي جريني خي قفر فوكس قوتي جريني نما خي سحكنت تجيباتي جريني خي قوف أول كتي سورة في هالتي والله ثم والله ربي واهون دكتي أدسي ولا واهون ربنا كتي أدسي ولا قافاتي حاسدون ما نمياتو ديستي قافاتي نمتي نافو ديستي قافاتي مالان جاني في دقيه في أكس جاني في أكنا جاني أوفو ديستي jireenya mataa keetii qofa dhiqattee salaattee xiqqoo qabdu qulqulleeffattee ilmaan kee qulqulleeffattee mana kee qulqulleeffattee yoo ilmaanii fi manaa fi jaarsa hin qabaanne mana kee qulqulleeffattee bakka ati raftu ganama gizii kaatee irraa qulqulleeffattee kaatee ilkeetii shuwakattee qaama kee dhiqattee xiqqoo qabdu faxara bareedaa godhattee niskaaffee duwitee kitaaba dubbisuu yoo beekte dubbistee yoo dubbisuu hin beekne waan bareedaa yaadaa sammuu kee keessatti gaafa jireenyuma kee kanarratti gabbaatee fiigdee biyyaalaa yoo raaktes gabbaatee fiigdee ol deebitee qaama kee dhiqattee hojii keetti deemtee yeroo waan dalagaa kana dalaytu gammaddee dalaydee dalagaa kiyyaa wanni kun bakka dalagaa gisee hojii kiyyaa gammaddee hojii kee gootee gisee waan takka dhudhu gammaddee qalbiidhaan gatteesee wanni kun dhandhamni isaa si dhagahamaa wanni hin dhugu jiru kun mi'aawaadhaa jechaa dhugaa gara walaa kana kan nyaattu
laaqana fi yeroo san kannitee mi'aa waadha laaqanni kun jettee dandamni laaqana sanii siddagahama laaqana san nyaattee dalagaa kee dandamni dalagaa sanii siddagahama dalagaa san hogguu daleeddu yeroo ibaadaa ta'e gootu dandamni ibaadaa sanii siddagahama fuula rabbii qulqulluu taatee waan biraa shaqshaqii biraa yaaduu zoonti qulqullooytee gaafa rabbii fuula rabbii keetii dhaabbattee waa hundi jireenya kee kana namarraa walaba gootee ja'anii fi waan hundarraa maal na godhanii fi abaluu natti ammeessi abaluu sharrina yaadi abaluu kan na godhe hasii yaadu rabbi si gaafata guyyaa qiyaamaa fuula rabbii waliin dhaabbattan kaamtu si godheessi gaafa jireenya namaa keessaa akkana walaba taatee baate ati bakka sammuun tantee sadarkaa guddoo irra geessee jirti akkasi gorsa kiyya qaarraan tanaa kanuma yoo viidiyoo kana isinitti tole viidiyoo kanaa paartiidhaan isiniif hin gadhiisa koomentii jalannaa kannaa yoo ni fiqanii fi isinitti hin tolle taate hin dhaaba viidiyoo kun isinitti tolu isaa koomentii jalatti itti fufii yaada jiru koomentii jala kan naddaa hanga dhumaa laaltanii immoo laaltanii hin jirtanii maaliif viidiyoon kun gorsa waan ta'eef gorsi ilaa jalarraa ilaa dhumaa laalamuu qaba yoo ni viidiyoon akkana isinitti tole koomentii jala itti fufii kutaa lammaffaa godhaa isiniif itti deebi'a naqa viidiyoo biraatti jala deemuun salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh